ijoolleen achiiti baate gootonni achiiti baane gandaaf hin duune warri kun warra miidiyaa irra taa'anii uummata walitti naqani tolereetii gochuun nu agawu tolereetii gochuun qabnu warra akkasiiti bakka seeraa warra jirtan bakka waan warra jirtan haa baratan seerraati maddi kana barikko jarri kun ashabbaari jenne ashabbaari akka ta'ani mirkaneessuu qabnaa jechuudha warri kana raawwatan isaan akka hojjetan ta'ani kananatti waan bira ashabbaariin kan nama isaan sirrima namni ko balleessa gama amma ko saayidii qabatanii odeessuun sun sirrii miti namni gama lamaaniitu yakka kana raawwatan yakkamtoota warri kana puushii godhani akkas godhi jedhani Awurooppaa keessa ta'anii waan keessa ta'anis wanjalanyoota isaan iyyuu an dubbii qabu ijoolleen xixinnoo kana walitti naqu ijoollee simmeetii keessa gashee ijoolleen bilchan walitti naqu namoota ka Ahmad Culallee kana faati bare namoota kaleessa koo bakka warra si komandoo maaloota nadhii gammada koo Oromoof du'e malee si komandoo findoone bare boo jarakka kana tolereetii gochuun qabu Oromoon jarakka kana gandummaa labsanii warra kanaati annu Oromoo walitti naqaa jiru diinaaf ajjechaa jiru bare beeku waa'ee Oromummaa isaan kun namni akkuma inni jedhe Arsiirraa dhalatu Walloorraa dhalatu namni yakka sana yaadatu Oromoo miti yakka ajjeteera seeratti dhiyaachuu qaba fannifamuu qaba warri balleessan warra Walloo qofaa miti warra lamaanitu barreessa lamaanuu dhiyaachuu qabu sanadha kan Oromoon itti waan ni ta'uu qabu jara akkas bahee waanni godhu jedhamu afaan nuu qabsiisa kana sinirraa barbaanna dhuguma sin jiru bakka seeraa jirtaniif sin bakka biyyi seerri qabajamu waan jirtaniitiif warra akkasii madda isaan udhaamsitan ni gajjallaaf jaarsummaatiinis dhumuu danda'a waan ittiinis dhumuu danda'a kanaaf booda ni jedhamee masxanqaqaa laatamu gurbaa kana koo bakka garaagartummaa kan labsaa oolu kana tokko Dr. Eenyu kan jedhan yeroo hunda waan gandummaa kana haasaa jiran kanaatiif warra akkasii tolereetii hoogoone bakka akkoo amma isaaniif sasakka ekko giraawundii bu'ee ijoollee walitti bu'aa jalqabdee warri qabne gandaati taaptaaf godha warri jala jirtan taaptaaf godha sabboontu mana hoogganaa taaptaaf godha mee warri jala jirtan koppii liinki taaptaaf godha kanaatiif roobalee kan dandeessan gochuu qabdu bakka seenaa sin gaafatu waan hedduu ganda keetiif gaafa dubbattu gaafa tokko si argeen beeku ani si jajuun mitan danangale Oromoo akkasiiti kan barbaadamu warra diinaaf ajjeta warra kun warra har'a borummoo ta'u deewaa tokkotti ta'u hin galagala koo gurbaan akkasii warra Arsiifis hin ta'u bare nama akkasii miti kanaatiif seeratti iddee keessan ta'anii warra afaan banan warra ijoollee barahaa buutee walwan jettu miskiinota walitti naqan isaan irratti kan qabsoon keenya ta'uu qabu kanuma jechuu barbaadanii galatoon Aye, tulen galatu bogodan sette fami. Karo yo sette tolle dabare na maken. Bogodan se brejirtani. Tole jira sabbon to kan fayyana gajirtu jarana. Wan ma dubban nu damne bari lugamamne ta ajira. Wan kana garini wanuma ijolle numa dargaggoota kana lamani gode fudhata. Arsii Walloo bakka buutu jedhaan immoo kana laalu Oromiyaa guddittiin ilaala. Qeetti miti kan wallolani yookaan tika horii dirree irratti bobbaasanii kaloo irratti miti kan wallolani biyya ambaa biyya baqatan keessatti hojii fokkotaa akka kanaa hojii dhalli namaa namarratti hin hojjanne baqatanii biyya namaa dhaqaniitti kana addunyaatti video waraabanii agarsiisaa jiran jechuudha. Isa kana ebeluun Arsii bakka buune, ebeluun Walloo bakka buune jedhanii xinneessanii akka xinnaatti gadi qabanii haasaan kana otoo hin taane Oromiyaa guddittii piikcharii Oromiyaa keessatti ilaaluudha. Oromiyaadha maqaan badee, Oromoodha maqaan badee saba guddaa kanatu salphate jechuudha addunyaa irratti. Waan kun waraabamee bakka dhaqu hin beeknu akkuma nu bira ga'u kana bakka hunda ga'a. Dhalli namaa dhalli akkana jedhamu tokko akkas godhaayii namaan jedha addunyaan qaroomte tun du'i bakkuma sana jirra jechuudha. Isa kana cufaa kanan ol darballee Ahmad Culullee waan gubbaa ol dhufeefan ol bahee tureyyuu waan kana kan dhalche tokko arraba afaan waan nuti lafarratti waliin jennu tuu nama garaa walitti hammeessee
mata walitti hammeessee tarkaanfii akka kanaa walitti fudhachiisuu jalqabe. Odoo gaafa achitti rakkoon yookaan uumamu ijoolleen walitti buute lakki kun nurraan malu ofii keenya fuura akka ta'u baqanneet biyya namaati hoolaa namaa eegaa jirra gammoojjii namaa keessaa rakkataa jirra. Kana achumatti nuu qabaa jiranii otoo qabanii afaan nagaa otoo dubbatame karaa sooshaal miidiyaa kan odoo waan kun laaffifame silaa sadarkaa amma gahe kana hin ga'u ture. Ammallee waaqaa jedhaa jaran lafaa jedhaa egeree keessaniif jedhaa egeree saba keessaniif egereedhuma maqaa waldaachaa jirru kana Arsiis Walloos Shawaas maal isaa jenna. Kanaaf jedhaa ammallee duubatti deebi'aa waan gaarii dubbadhaa wal qusadhaa obsa walii qabaadhaa. Manguddoon immoo waan kana furuudhaaf odoo hin loogin gama hundaa'uu halkanii guyyaa hojii kooti jedha waan kana qabbaneessaa gadi buusa. Waan kana qabbaneessaa waan fokkotaa waan sururamaa tu hojjetamaa jira. Ammallee taanaan ani asii dubbadhee beloo akkas godhi ilmi arsi tokko kana waan ta'eef ilmi maali tokko waan kana ta'eef inni jennee asii gadi lallabnu kuni dhaqnee nuti bakka sana hin jirru. Wanna achitti ta'u immoo Oromoo hunda faala maqaa Oromoo hunda faala. Kanuman jedhaa jarana isin Waaqayyo ulfina kabajaa isiniif haa kennu. Waa irraan argattanii Oromummaa fi Oromoo salphate kanatu isin dhibee asirraa halkan guutuu irra bultanii dhagaatanii hin ture. Kanuman jedha waan jedhuun qabu sabboontuu teenya ulfaadhaa isin. Ayyee galatooma bogodaan isaa guddaa galatoomaadha. Akkasuma silaa wanti jedhamuu qabu kanuma lammi mi'uuti gaafadhu dubbadhu dabareen keeti. Ayyee jira galatooma hundi keessanuu nagaa bultanii jirtu bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u. Nagaa galata rabbi nagaa itti fufi. Jira waa'ee Ahmad Culullee kana dhagaan turan illee jala taa'etti bakka jette hin jenne kanatti abdiin jedhee abdiitu labseedha malee kan inni akkanan dhagayetti jechuudha. Kan inni amma kan gallakkise kana haa ta'u kanan biraa ta'ee quban qabu garuu yoo wal jalallee darbee abdiin labse jecha jedhu jechaa jira malee taphasaa nyaadhaa jecha jedhu kana afaan isaati ambaa jiru afaan isaati haa ta'u maleedha jedhee labsaa jira jechisaa. Bakka Oromoo lakkoofsi tokko jetteesitu taphasaa nyaadhaa jedhe kanatti kanan dhagaye jechuudha. Amma sagalichi suni ani jaras galee laalee duras immoo na bira ga'ee laaleen jira. Kanaafu dhugaa isaatiif osoo hin taane ani gara lachuttuyyuu jara lachuu waan adabu sabatu adabaayyuu egaa nu lachuu isaan lachuu akka dheeratti qabaa gan nu lakkisaa keleen nu gidduun seenini hundi keenya Oromummaa walitti qabna wal harkaa fuunee too dheerummaa kana hundi keenya akka dheeratti dhiira waan ta'eef na qabaa na gallakkisaan hin barbaachisu. Qaamni tarkaanfii irratti fudhachuu danda'u lachuu irratti fudhatee wal qixxeessee laalee Oromummaan Oromiyaan biyya Oromummaan dhiiga hundi keenyayyuu gaafa tokko miidhamu tokko jallisee too walitti ilaaluun gaafa tokko cabu tokko walii afarsee too jabaadhu jechuun hin barbaachisu. Bakka jirtanitti lachuu irrattuu tarkaanfii fudhatanii tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhatanii irratti adeemsisuun barbaachisa. Gaafa miidhaman erga miidhametti eessaa fidu nama miidhame san nama miidhame san bakki fidan hin jiru waan ta'eef Arsii Walloo jennee warri saba biraa ta'e yookaan immoo warri sabni biraan jiru gidduu kana keessa Areetii Shawaa maalii jedhamee too wal qooduu ta'a malee jechuudha. Hundumtuu Oromoo waan ta'eef lachuu wal qixxeessee ilaalee bakka dogongorri itti jirutti dogongora sirreessuu yaaluudha malee ajandeeffatanii too dheereffatanii dubbachuun homaan barbaachisu asirratti jechuudha. Warri koomentii immoo xiqqoo tokko doof sirreessitanii koomentiin abbaa fe'e rabsitanii abbaa fe'e waan fe'e jettaniiti waan nama sirreessu natti fakkaatu tariiti arrabsoon arrabsooma. Kuni beekumsa akkasiniif hin taane jara kooti. Kanaaf bakkee sanitti waan inni jedhe irratti waanan dhaga'ee fi inni abbasaa san hin jenne waan jedhu gurri kiyya waan dhaga'eefan isiniin jechaa jira. Lammaffaa irratti immoo abbootiin keenya biyya keessa jiran bo'aati jiru. Ijoollee teenya maaltu nu jalaa tuqe ijoolleen keenya akkam ta'ani gara lachuu warri dhugaa beeku akkas jechaati jiru. Warri duuriyyummaaf manaa bahe warri kaayyoo hin qabne
karaa irratti guyyaa tokkoof dogongoreetu waan fe'e yoo ta'e sabni guddaan kun dogongora san qabateetoo deemuu hin qabu. Wanni isiniin jedhu jechuudha. Bakka itti dogongorame sanitti sirreessuuf yaaludha malee dogongora sabni tokko dogongora innee tokko boru walirraa dhaalaa hoo deemne gaariin ta'uun isiniin jedha guddaa galatooma irraa kanaan alaachuu keessaniif. Aye, gala Tommy, akkasuma silaa ta'uu qabu kana gugura armeedhaa fi laga awwaashuu danda'ame. Illaa ta'afi ilaa lobboleessa ko namticha Suudi Arabiyaa keessa konkolaachisaa fidee mana isaa keessatti unutu birrii olitti sii guura Ameerikaa fi Jarman keessa Kanaadaa keessa unutu maallaqa olitti sii guura. Jenna nama rifeensa lama baasen fidee asirratti si agarsiisaa jedhee nama Amir Culullee akkas jedhee kaleessa labsaa oole jechuudha. Waan olirra olii qabnu tokko hin qabu. Warri gamana taa'ee akka ilmaan hiyyeessaa dhumatti godhaa jiran kun isaantu dirqama dura seeratti dhiyaachuu qaba. Maaloo no salphina akkamii keessa galleebbo hara qabxisinaa salphina keessaan bayyinaa. Kasi armen dubbata kan keessa laga awwaashan giddaan kun dubbata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Ya dewe bereda khana yirtani. Ya dewe bereda khana udu karte namni namarra qodate khale gedengette wani tuntu ramte iddoon nagiya danni nagiya bo. Otuma kana jedhu yaas jedhanii walitti oofaa jiran malee wanni addaan qabbaneessaa jiran hin jiru kana ni garraa. Kan gartee manguddummaa dhufes onnachiisee tuma deebi'a malee kan araarsee deebi'u hin agarre dhugaa dubbannatu akka ilmaan Oromoo qotaa sagalee qotaan lama wal onnachiisu jiran malee wal qabbaneessutti jira. Kan gartee manguddummaa dhufee gattaa inni takkata kan keessa qabu malee kan qabu dadhabe gabbahee akka fedhe dubbataa jira. Wanni kuni wallos ilmaan asii ilmaan ammoo warreen biyya ambaa keessa ta'anii akkuma isin yaaddan ni gara warreen biyya ambaa ta'anii anaatu jeena itti cabsi jedhu kana ijoollee taateen dura wallola waldhabbiin taate ammoo taateen guyyaa sadeen kana nama walii oofu jira yoo namni kalee fi dheengad asitti waate nama biyya ambaa jiru walii ijoollee golfataa jirti. Asin bahin kakana rahama asbahu mala. Bakka dirmamuun dhufta dirmamuun yogguu dhiin dhufa dirmamuun ni hafti. Tokko dubbanna lamaa sadii ta'anii nu asbahu mala fafa lamaa sadii ta'ee nu asbahu mala. Wali oofuun yoo kutaan saylan kun teenyee magan jennee isaan qabuu dadhabne hadaamitti dhaabuu qabdi. Ammoo layni hawaash waa balleessite Harargee bakka hin buutu hin je'ina. Guyyaa namni sawwaa tahe Harargumaa dura as bee dubbata. Tan irra qaqqabaan irra diddibaanii fi irra qaqqabaan wanni nama hin gootu. Kaballeessa walloos bakka ni bu'a, kaballeessa arsis bakka ni bu'a. Yogguu badiinsa kaballeessa waa tahe ka dura as bee dubbatu asumaa dura dubbata. Ka dura as bee dubbatus gollumaa dubbata. Kun dheengatti akkasuma godhe irraan tarkaanfadhaa kan jiru hin jiru. Kanaafuu badiin badiidha. Badii deemu jira malee tolli deemuuti hin jiru. Badii tanarraa ni qaanyoine ni salphanne akka diina jilbiibsachiifnu bobbaane akka nuti diinaa jilbiibsan nuutu if godhe. Ablee sibiilli lama wal doomsa malee waliin muru. Duwwa nuti wal doomsineeti diinaaf gammachuu ta'e firaaf rifaatoo ta'e. Lammii xiyya qaqqaale isinirrallee hin beeku. Akkanatti mana hunda keessa deemne yaa dhiiroo usaa guyyanne aga bahi gadi deemaa dhabu. Tokko ni deeggaruuti. Tokko dadabuufna nageebuufna ni qaanyoyne. Akka ilmaan Oromoo qaanyoyne. Badaan keenya nu qaanyeesse. Wallo qofan qaanyeesse. Arsii qofan qaanyeesse. Gootoowwan wareega taappellaa godhachuun goonne nadii gammada afaanii dhageettii beekan malee kan ajjata isaatiif waan inni godhe beeku hin jiru. Waaqoo guutuu namu manguddoo dur beektu malee ijoollee namaa
gootummaa isaatti dhaadachuu malee waan inni hojjete baddaa gammoojjii keessa inni deema muka inni jalatti hafuura baafate bakkatti dheebolle bakkatti bishaan dhuge namni beekuuf hin jiru. Isaaf rabbi tokkicha malee waan Oromoo ta'e. Baharraa haga lixaa lixarraa haga kibbaa kibbarraa haga jiddu galaatti deema manguddoon tuni. Yaadaanis qalbiinis qaamaanis biyya ambaa kan koottu ati Somali abboota jalatti ani Somali abboon ta'u ani Oromoo warra jedhe. Baharaa biyya namaa tana keessatti arra duba lafa isaan akkasitti gartee Oromummaa isaanii mul'isuudhaaf keessa dhuban arra taappellaa godhatanii maqaa Oromooti wal qaqqalaa jiran. Lafa elemoo qilxuu keessaa bihee carcarxirroo keessa rasaasa dhukaase Yaman keessaa bihee dhaqee jirra rasaasa dhukaase isaanicha keessa wal qaqqalaa jiran dhiigni Oromoo bu'aa jira. Ifi quuduu dhabee biyya ambaa wareegamu biyyattii wareegamu jee biyya isaa dara warra arracha keessa dhiiga buusaa jira. Qaanyii guddoodha. Qaanyii hagana hin geenye. Goota bolurraa dhalanne goota bolurraa dhalanne akka saasanitti dalagi goota san ta'e. Goonni kabajaa qaba goonni sabaaf wareegame. Ani arra yoon otoon waa laaqachaa wareegame sabaaf jecha wareegame waa badeetii yaafi wareegame. Odoon sabaa laaladdoo wareegame sabaaf wareegame. Haajoo fi akeeka kiyyatti dhiisatiin saba kiyyaaf wareegame. Jiruu fi jireenya kiyya facaase. Kun jiruu fi jireenya biyya ambaa biyya faranjii ta'anii Awustiraaliyaa, Kanadaa, Ameerikaa, Awurooppaa keessa teenyee ilmaan namaa waliin oofnu namuu gurraa qabnaas inni garraas gasti hunda jala ni yaana. Eenyuutu dada jaalataa eenyu dada hin jaalannes ni garra. Har'a addunyaa boruu akhiraadha. Kanaafuu obboleeyyan keenya bana kana baga bantanii nuti akka ilmaan Oromoo kutaa sagaliitti caljachuun nu baaftu. Walloo nama qalteefis walloo qoftiin hin arrabamtu. Arsiin nama jeefteefis arsiin qoftiin hin arrabamtu. Waliin qabna chaajaan harreen gurri takka Oromoo jennutis tokko. Islaama jeniitis namni nu faarsun jiru, Kiristaana jeniitis namni nu arrabsu. Oromoo taanaan Oromoo. Kanaafuu ilmaan kutaa sagalii baanee iyyinee iyya dabarsinee isaan lameen kan cinaa dubbate kan cinaa hafarfate hadaamitti dhaabu qabna dhugaadha. Akka gartee lamee golla loqotaa nuu isin araarsaa jennii lamee golla waliin araarsu. Waloon dachiisa malee boojjiftuu keessa jira. Boojjiftuu gara dhiiraa irraas boojjiftuu ijoollee olii ooftu gara dubartii irraa illee boojjiftuu ijoollee tan olii ooftu jira. Immoo bakka gaarii ta'anii fuula cufatanii hin ta'u kuni akkuma isinuu jettanii gonkumaa kun waan gartee nurraa fakkaataatiin odoo dandeenye guyyaa akkasii gartee habashaan nama keenya bidura gataa jirtu tokko habashaa qabnee mataarraa darbina. Maan godhin muutuun isaanii maan godhin dila biyya teenya keessatti nyaabni namatti taphachaa jiru biyya tana keessatti karaan walii warra ta'e tokko mataa maarraan dabarsinu. Qabaana gadhiisaa dila jennee nu tokko qaran wal qabaana gadhiisaa jee yogguu tadiinaan lafa laallee hayenne godhan. Kanaafuu yeeyyii wal nyaattu jeedalloo firraan dhorkatuu jiran. Yeeyyii walii galtee leenca firraa dhorkatee jiran. Yeeyyii walii galtee tituu afirraa dhorkaa arra nuti jeedalloo illee hanqanne iyyinee iyya haa dabarsinu. Bakka jirtanii mana gurguddaa banaa zuum nuu banaa zuum gurguddaa nuu banaa irratti haa hirmaannu haa dhaabsinu. Waan hamtuu wanni edete wanni elgatete eenyu beek rabbi beek. Keessaan haa fixannu keessatti hadachaa mee laalaa bibbitan keessaan haa fixannu waan gootan keessaan godha. Waan gootan keessaan akkas godha. Maal agarramete dubartii ijoolii ta'u cafaytu garre. Isin firicha erga baasan dubartii ijoo hidhanii harka hutuu duba hidhanii anis isin wajjin jira dubartummaa kiyyaan yaani wal cafaqanii jira. Magan jenne dubartiin onnachiisuun qabdu dhiira qabbaneessuu qabdi. Haadha dhiiraati haadha gootaati niitii gootaati. Harmeeqatti nuti hayyuu fi gootummaa kana qabna inni otoo daadannu gan qaban afaaniinis yaadaanis. Dubartii nama ijoolleetti harka hutuu walii ta'u cafayti. Dhiiroo sabdhanne dhiiroo lafa laallee jilbiibsanne harka kannine eenyu harka nu kannise keenya harka nu kannisiise. Kanaafuu iyyinee iyya haa dabarsinu waan hamtuu as deemaa shira kana guddaa kaman guddummaa yaamamu haggara lachuuti laamu ahaa kiyya akkas deemu itti fufna kama kuntaa jedhan. Kana majjeesa ajjeesaati shari'aan islaamaa morma muraa qabaate ija isaa duratti
aanaasaatu morma sanurraa mura. Nuti aanaasaa kan itti aanu mormarraa mura. Yakkamaa qabachuu danda'u irraa dhorkuu danda'u qabna. Ammoo laanneen dhaqqabnu yogguu jenne hin ta'u kun. Maqaa waliin arrabamna. Kanaan jaa yoon isinitti balleessallee ani ilmaan wallootiis niin jaaladha ilmaan arsiitiis niin jaaladha. Gocha isaanii hin jaaladha. Gocha isaanii hin jaaladhullee hin deeggarullee. Oromummaa isaaniitiin hin jaaladha. Amma isaan tola qabu. Gaafa isaan hammaatan hin jaaladha. Ana kanaan jaa yoon gartee balleessallee Rabbi naaf haa araaramu. Yoo tolchallee sabni kiyyatti naaf haa gammadu. Rabbi warra tola ooltummaa namaa oolu Rabbi nu haa godhu. Warra araara kana keessatti raaqoote fudhatee dhabee miti warra irra injifatee walii galchee itichee mana galchee Rabbi nu haa godhuun jaa ilmaan Oromoodhaa qaqqaalee ilmaan Oromoo yoon balleesse dhiifama naa godha. Obboleeyya kiyya gara lachuu ija bitaa ija naa mirgaati. Walloo jaaladhee arsiin arrabsu. Arsii arrabsee walloon jaaladha. Dandooniin araarsa dadhabniin iyyaaf kottaa irratti hirmadhaa jeetiin iyyaa galatoomaa. Ammoo tanuu labsitan nam ijoolleen kutaa biraa yoo warreen kan tokko deeggaran wal Harargee Shawaa Wallagga haata kutaa feete haatan kutaan sayila kun yoo tokko deeggaree dhageessan yoo rummatanii maaqabirra nuu haayama. Faradduun keessaa walitti birtuus ni jirti. Hin jirtu wanni akkasii sadis nu eegaa. Abbaa fedhe maan taane. Wallo deeggaranii arsii arrabsuun kutaan biraa hin jiru. Arsii arrabsanii wallo deeggaruun hin jiru. Dede buufnaa eega dedaa yaane wal akka irrachi boqqolloo keessa faca'ee akka nurraa keessa faffaca'ane qabu qabna obboleeyyan keenya jabaadhaa haa jabaannu jajjabaadhaa dhiifama guddaa isinirraan ture na dhaggeeffachuu keessaniif jasaakumulaa khayre galatooma. Ayyee ulfaadhaa galatoomadha roobanii deebitanii yookaan sabboontuun deebitanii yaa ta'u arme waan gaarii kaastanii dhugaadha. Waan kuni yoo lafarratti kan babal'attu taate kana caalaayyuu wanti as hin baane as ba'uuf jira jechuudha. Kanaaf wanti immoo jarreen kana Oromoo bakka hin buusuu jennee fuuldura dhaabannuufi Oromoon Arsiis kan miidiyaa kana fayyadamu godina Arsii jiru jechuudha sikkoo mandoo. Oromoon ijoollee walloollee waan kuni bakka hin buutu dhaabbadhaadha diinummaa yoo argisiistan malee dhugumaa obbolummaa yoo qabaatan dhuguma yoo dhiigni Oromummaa si keessa jiraate dhaabbadhaa waan kanarraa dhaabachuu qabdanii amma ammaatti wal madeessitaniirtu amma booda garuu akka ittiin deebine jedhamee fuuldura dhaabachuu danda'amuudha qabaa jechuudha. Yoo dhuguma ergama diinummaa hin qabaanne egaa argitanii Oromoon seera qabaa safuu qabaa yoo ajjeese gumaa baasaa yoo booji'ellee immoo akkaataa itti boojuu qabaa jechuudha. Lolarrattu diinaafuu waan irra wal godhaa jiran kana walirratti raawwatan kun raawwatamu ture diinarrattu argitanii Oromoon gaafa diina isaa dirree waraanarrattu yoo booji'e akkaataa boojuu beeka waan booji'amaa tokkoof gochuu qabu godhaa jechuudha. Kana jechuun Oromoon safuu qaba, safuun bula, bineensa daggalaatiifuu kabaja qaba. Dhiiroo warra kana keessa diinummaan yoo hin jiraanne ijoolleen kunniin diinummaa dhuunfaa isaanii fudhatanii gabba'an malee waan biraa takkaallee Oromoo bakka bu'an kan jennuuf kanaafi jechuudha. Sabichi fuuldura dhaabbatee loluudhuma qaba. Akkaataa itti wal booji'an argitanii toorshii wal gootu dirree waraanattu gaafa wal booji'anii kabaja waliif laatan. Argaa jirtu jechuudha. Hanga kana wal miidhan. Hanga kana wal Oromoon kaleessa gaafa deemu. Yoo kana jennu Oromoo walloo gaafa kaasnu warqituu yaadachuu qabna. Argitanii akkaataa ishiin diina fuuldura dhaabbattee diina Oromoo sana dhukkeerraa kaaste. Oromummaa isaaniitiif warra qabsaan gootota kaleessaa sana yaadachuu qabnaa jechuudha. Gaafa ganda bakka bu'uudhaaf ba'an warra sanatti dhugaa kana himuu qabnaa jechuudha. Saniif maaltu ta'uu qaba? Bifa sanaan fuuldura dhaabachuun dirqama ta'a jechuudha. Oromummaan dhiiga si keessa jirti. Obboleewwan isin hanga kana wal miitaniirtu. Kanaa ol garuu wal miidhuun hin barbaachistu. Warroonni garuu duuba dhaabbatanii diinagdeedhaan isin tumnaa sin duuka jirraa warri jedhaniin diinummaa biraa qabataniifi jechuudha kan isaan as ba'an. Diinummaa diina caalu argitanii diina irratti waan akkasiin raawwatamu dhiiroo. Osoo lubbuun jirtuu bar nafxanyaan waan akkasiis irratti raawwattu. Sejjeeftee kaatetti du'aa keetii irratti kan ishiin argitee lubbuun si taphattu.
Nuttanii murteen agarsiiftee bari isa sana aadeffanne nutillee ni sadarkaa zarmee Kanaaf. waa xiqqoo jedhu. Dubbadha. Tole hedduu galatooma waan gaariitu ka'aa ture waan xiqqoo itti dabaluu barbaade. Ijoolleen tun gaafa walitti buutu nama tokkos haa ta'u namni lama dhugaa rabbiif jecha arsii walloo jedhanii miti kan walitti bu'an. Dubbicha fuudhee gandatti kan buuse sooshaal miidiyaa kana gandarraan kan kenne. Namni eenyumtuu ilaala asirratti wali namni bakka hojiitti walitti bu'u bakka waliin jiraatutti walitti bu'u akka adda addaatti namni walitti bu'u. Sadarkaa kanaan kan ga'e isa sooshaal miidiyaa amma abaarru kanaafi warra afaan bal'atu warra fuloorii gurguddaa qabudha jechuudha. Laala amma yoo kan danda'amu taate qaama lama qabuun hin danda'amu. Tokko manguddoonni bakka ijoolleen kun itti wal dhabde kana hinuma jiru abadan. Sheeknis jira, manguddoonni Oromootis hinuma jiran. Isa kana manguddoo Walloo Arsii odoo hin jenne warrumti miidhameeyyuu Oromoon dur maal godha isinitti fakkaate. Yoo lubbuullee wal balleesse namni walitti bu'ee gosni warra irraa miidhamee sun warri miidhe sun illee yoo humna hin qabne warri miidhe sun illee yoo argitanii araaraaf jaarsa bichaata jabaa hin qabaanne ta'e warri namni irraa miidhame lubbuun irraa bade manguddoo buleeyyin gumaa baafachuudhaaf hin deemtu warra gaheessatu malee dargaggeessa malee manguddoonni buleeyyin maal godhu akka darbee hin deemne jaran dafa gumaa baasa gumaa araarsa warrumti miidhame sanatu dubbiin sun akka darbee hin deemne gadaamojjiin waan suni akka karaa gumaatiin xumuramu taasisaa jechuudha. Nama ofiitu lubbuu ofiitu dhabee jechuudha. Maaliif darbee akka hin deemne. Manguddoo akkasii dhabne har'a gaafa dubbiin kun sadarkaa kana ga'u manguddoon akkasii hin dhabne lafa kanarra hin jiru biyya keessa hin jiru biyya badiin akka kanaa kun amma irratti dalagame kana amma muka wal keessa naqutti dalagame kana manguddoon Oromoo hin jiru. Manguddoon Oromoo Walloo manguddoon Oromoo Arsii hin jiru achi. Oromoon seenaa akkasii qaba. Oromoon rakkoo akkasitti akkatti hiikatu qaba galtee akkatti falatu qaba. Nama isaa jalaa ajjeefame sana qofaa miti manguddoo buleeyyiin kan laal. Kan sana gara fuula duraa kan itti fufuudha malee. Manguddoo buleeyyiin gorora liqimsee gumaa baasuudhaaf maa ilma isaa yookaan gosa isaa miidhame otoo argu karas itti qajeelchaa jechuudha. Ammas taanaan manguddoonni lafarratti miidiyaa irratti odoo hin taane lafarratti waan kana achitti qaba. Kana caala fagaatee akka hin deemne. Inni gara biraa safuu keenya kaleessaa sana duubatti deebinee haa yaadan. Haguma asii ilaalaa arraba hamaa darban. Haguma asii dhiigni tokko dhangala lama ta'u sadi ta'u kara badiitti nu oofa. Amma bakka itti qabnu dhabne amma sooshaal miidiyaan kun guutuun tiktookiin galgala kana kaleessa gadda kana kanumarra jira jechuudha. Inni kun hundumtuu yoo bakka itti hin qabne haguma dabalamaa deemu badiin illee haguma sana dabalamaa deemti jechuudha. Kanaaf manguddoonni biyya alaa kana jirtan Ameerikaas jiraadhaa Jarman Awurooppaas jiraadhaa warra afaan babal'atu kana nurraa gadi teessisa nurraa gadi qaba. Bakka miidhaan ga'e sana immoo Oromoon gumaa baasa gumaa nutillee ni kaffalla bakka miidhaan ni qooda irraa fudhanna Oromoodha lammiidha. Manguddoon achi biyya lafa sanarra jirtan waan kana lafarratti argan nuu qaba. Nuu qabbaneessa. Ibiddi gara biraa nurratti qabatee ibiddi gara biraa Oromiyaa irratti odoo boba'aa jiru nuti bakka baqannee bakka rakkannee baqannetti illee ibidda walirratti qabsiifna jechuudha. Inni kun maqaa keenyaafis bara nuti keessa jiraannu gadaa keenyaafis gaarii miti. Seenaa Oromootiif illee gaarii miti. Oromooti kan bareentuma gadi taa'a akkamitti Oromoos rakkoosaa kaleessa hiikkachaa ture. Bargumaa baasetti kan har'a addunyaan ittiin bullatti kaleessa itti bulaa ture Oromoo. Rakkoo hiikaa ture. Walitti dhiiksee warra wal dhiiksee walitti firoomsee waliin jiraachisaa ture jechuudha. Gumaa baase. Akkamitti manguddoo kana goonu dhabna jaran. Harka duwwaatti akkamittiin hafne hamma sadarkaa kana deemutti jechuudha. Kanaaf
warri baay'ee darbitanii dubbattan gab jedha obsa qabaadha wal qusadha wala qusannu manguddoon immoo rakkoo kana hiikuudhaaf akka nu hojjetan bakka jirrutti haa iyyannu. Addatti bakka rakkoon kun itti dhalate sanatti lafarratti waa akka hojjetanii waan nu agarsiisan barbaanna. Waan immoo barbaachisu immoo nuti qoodanii fudhanna. Kanuma jedhuun naamsa dabarfachuu barbaade dhumarratti kara hojiitti deemaa jira. Oolmaa gaarii naa oolaa galatooma ulfaadha. Ayyee galatooma ulfaadhaadha. Roobalee deebitanii yoo jiraachuu baattan namni yaada qabdu dubbachuu dandeessa. Akkasii dhugaa Oromoon seenaa isaa kaleessaa akkamitti akka gumaa baafatu duubatti deebi'aa yaadatu jechuun barbaanna. Kuni akkuma isin kaastan godhaan isaa waan argitanii Oromoon faloo argitee falfala ormaa faloon baafata. Kuni ammas yoo ta'e waluma cinaa dhaabbatanii wal tubuudha. Warri garuu miidiyaa kanarraa argitanii ittiin jiraachuuf jedhee ijoollee kana walitti buuse nama muraasa. Akkuma isin kaastan iyyuu maalidha ijoolleen kun lagaa miti kan ishee walitti buutee dhuunfaadhaa walitti bu'anii garuu warri argitanii dhageettii qabna jedhanii saba kana biratti foloo gurguddaa qaban gabba'anii waan kana babal'isanii har'a sadarkaa lubbuun namaatti baduu ga'ee jira jechuudha. Kanaaf warra akkasii fuuldura dhaabachuun dirqama. Warroonni sun aga seeratti dhiyaachuutu deemuun dirqama jechuudha. Dhaabbatu ammallee waan kun hoo araarameeyyuu borus ka'ee gadi ba'a. Yoo hidda ishii sana buqqisne Oromoon nagaa waan argatu natti fakkaatu bifa amma deemu kanaan jechuudha. Argitanii? Baga nagaan dhuftanii Yunus. Abbaa keenya. Dubbadhaa jarraatiin ilaanne namni hin jiru waan ta'eef. Hayyee galatoomi nagalchuu keetiif galatoomi. Haasoo keessan jalqabee dhageeffataan ture. Garuu yeroodhaaf amma wanni dubbatamaa jiru kanumaa wanni kana caalaa amma akka aristii godhanneetiin haasoo nu hin jiru. Rakkinni kana caalu nu mudatullee akka Oromootitti hin jira jedheetiin hin yaadu. Maaliif osoo nama alaatiin nama nyaabaatiin jidduu nama nyaabaatitti wanni kun ka bu'u taate sila homaayyuu miti. Wanni nama rakkiseetiin jedhe nama dhibeetiin nama yaachiseetiin maaliif wanni kun tayaa jira jennee wanni nu boochisuu jidduu obboleeyyan lamaanititti wanni suukaneessaan kun namni wal irratti godhuu hin dandeenye hatta diinallee haa ta'u diinuma irratti illee wanni godhamuu hin dandeenye akka namaatitti banimmaan aadam tokko banii nama human being banii aadam tahee namnummaan tokko nama irratti waan akkasiisan raawwachuu jechuun kuni waan nama sadirra godhame bira dabree qalbii nama hedduu nama waan kana argee fi nama waan kana dhagee mara qalbii nama cabsa wanni akkanaa. Namni akkanaa kuni maali horii moo nama namni waan kana raawwatu waan akkanaa kana godhu namni yoo walitti aarii qabaatee jedhu waa wal godhuun hima mala. Laakiin waan akkanaa waan qalbii namaa mataa namaa yaada namaa irraa olii namni walitti godhuu hin dandeenye kana namni obboleessaa wal irratti yoo raawwatu dhuguma nama dhukkubsa. Namni yoo nama ajjeesillee baroomaa miti nama wal ajjeesa namni Oromoon dulli wal ajjeesaa guma wal irraa fudhata namni isin haasweetan namoota guguddoo haasa'e yaada babbareeda kennameetiin hin jedhe homaa miti. Laakiin waan hin dhagahamin waan hin godhamin tokko nama irratti raawwachuun kun namnummaa waan kana itti raawwatan sun egaa inni quxuxurii isaatti ala fedhii isaatti ala wanni inni godhu hin jiru. Laakiin namni waan kana godhu kun maaliin nama moo maaliin addunyaa tanarra nama jiru akkamiin namni waan akkasii kan gizee raawwatu namni nama irratti maal jennaan nama kan akka jedhan addunyaa biraa irraa dhufe jenna malee nama jedhee akka kiyyatti akka namaatti fudhadhu namas akka namaatti fudhadhu abbama fedhe haa ta'u nama irratti ilma namaa irratti danda'anii waan akkasaan san raawwachuu mukaan yaa buleeyyankii hedduu nama dhukkubsa. Kuni nama akkanaa kan of keessaa baasuu qaba. DN isaa ilaalamuu qabaayyuu namni akkanaa kun nama fayyaa hin qabne tootaalii fayyaa hin qabu namni kun nama fayyaa hin qabne wanni waan kana godhaa jiru. Jaarsummaan illee fayyaa hin deebiftu. Jaarsummaan fayyaa hin fayyiftu. Namni kun tooyatoo jala ooree fayyaan isaa tooyatamuu qaba. Ammallee ittuma fufa namni gara jaboo haganaa kana godheetiin hin jedhu waan biroollee ima godha. Waan jaarsummaatti haa dhumtu dubbiin bareeda. Garuu wanni kun dhiiga namaa keessa waan jiru waan beeta maali jedhan namni akka naannootitti akka addaan fageenni jirutti waa hedduutu jira. Wanni kun wanni godhame waan bada
akkanatti ilaaluu qabna. irratti dhiyaatanii to'an fayyammaan isaaniitu ilaalamuu qaba ijoolleetan. Ani dhuguma jedhu akka na dhagahametti fayyammaan isaatu to'atamuu qaba ilaalamuu qaba. Fayyaa qabu moo fayyaan qabanii mataanuu qabnu kana qabanii kan qabanii yaadnu kana yaadamuu kabiraa yaadanii to'atamuu qaba. Maaliif biyya san keessatti darooga fudhatama homumara fudhatama waa hedduutu jira. Kanaafuu wanni godhame akkanatti waan nama dhukkubsu. Lammaffaa wanni itti aanseetiin dubbachuu barbaadu dhugaa keessani. Eega dubbiin tuni buuteetiin hin jette waa hedduutu dubbatame waa hedduutu jedhame gara hedduu yaada hedduutu kenname yaadni badaan illee kenname yaadni waa ijaaruullee kenname yaadni nama waa hedduutu dubbatame. Garuu wanni tokkoffaa tahee ilaalamuu qabu ka badaa amma achiin booda dubbateefillee ka gaarii amma achiin booda dubbateefillee fitnaan jalqabaa fitnaan warra waan kana balleessetu ka badaa dubbatisanillee akka badaa dubbatu godhe. Nama waan kana awwala balleessetu fitnaa godheetiin balaa kana uumeetiin jedhe badaa ka dubbatee nama orilla ka kaasee aareetiin jedhellee jara kana ka godhe awwala. Kanaafuu waa qabbaneessuuf yoo ka deemnu ta'e jarri kun haa barbaadamanii jarri kun dhiyaatanii maalummaan isaanii yoo to'annoo jala oolanii maayummaan isaanii yoo hin beekameen rakkinni kun ittuma fufaa. Waan isin jettan kana maraa dhageeffataa ture. Na'am. Kuni marru aadaan Oromoon aadaa qabaa, karaa qabaa, akkitti deemuu qabaa, akkitti waa qabbaneessuu qabaa, akkitti guban wal irra fudhatu qabaa. Kana maraa bira dabraniitiin waan akkanaa kana yoo dalaganii jedhan akka amma dhagahutti hatta jaarsolee iyyuu hin dhageenyu jedhanii jaarsolee waan hin dhageenyu hin jirru itti fufna jedhanii waan akkanaa kanallee ima dhagaa. Garuu uumatahee ta'u wanni bu'e. Amma wanni bu'e kawee bu'eetiin jedhe waa itti dabaluu miti. Waa itti dabaluun barbaachisaa miti. Badii buutetti badii dabaluun barbaachisaa miti.